sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Onkoloolessa 12 bara 2015 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Ayyaanni Irreechaa aanaa Buraayyuu Gafarsaa Malkaa Ateeteetti yeroo kamiyyuu caalaa haala ho'aa ta'een kabajamee oole. Qophiin keenya har'aas guutummaatti kana irratti xiyyeeffata. Kunis Oromoon aadaa fi eenyummaa isaatti deebi'uun warraaqsi aadaa Oromoo dhahuu isaatiif agarsiisa guddaa ta'ee jira. Bakkeen irreeffannaa kun bakka namoonni Oromoo hundi baay'inaan bakka tokkotti argaman waan ta'eef sabni ergaa garaa garaa waliif dabarsaa ooleera. Ayyaana Irreechaa Malkaa Ateetee kana irratti namoonni miiliyoona 2 olitti tilmaamaman kan argaman yoo ta'u, maaster pilaanii Finfinnee fi daangaan Oromiyaa cabuun kan balaaleffachaa oolan ta'uun barameera. Guutummaa gabaasa kana Jaal Hariiroo Jorgoo qindeeffateera akka armaan gadiitti isiniif dhiyaata. Kunoo itti dhiyaadha. Onkoloolessa 11 bara 2015 Sanbata guddaa. Guyyaa warraaqsi aadaa fi gaaffiin uummata Oromoo dhohe. Guyyoota muraasa dura ayyaanni Irreechaa kan hora Arsadee Bishooftuutti haala raajii ta'een kabajamuun isaa addunyaa dinqee otoo hin qabbanaa'in qaamuma ayyaana kanaa kan ta'e Irreechi Malkaa Ateetes aanaa Buraayyuu Gafarsaa irratti haala wayyaanee naasisuun namoota miiliyoonota 2 olitti tilmaamamaniin kabajamee oolee jira. Magaalaa Finfinnee, magaalaa Buraayyuu fi naannawa isheerraa kan walitti qabaman Oromoon sabboontonni xiiqiin guutaman wayita irreeffannaaf bobba'anii fi galanitti wallee warraaqsaa fi dhaadannootiin daandii cufuun dhiichisaa lafa raasaa wayyaanee yaaddoorra buusanii olaantummaa Oromoo qe'ee sana keessatti mirkaneessuun irreeffatanii oolanii. Diina fuula dura dhaabbatuun waraana bilisummaa Oromoo WBO ABO fi gootota Oromoo qabsoo irratti kufan mara duriitii qabee hamma ammaatti jiran kaasuun beenyaa yabeenyaa hina fuggumaan barattoota keenyaa, beenyaa yabeenyaa hina fuggumaan gootota keenyaa jechuun lafa basaggochaa oolanii. Anamborra nube, master plan kufe, ano mulunyadu, duemba damale, ano la miladu, esamba amale, benya, enough to go down. Lupun gota warradar bankan Kenya. Benya, enough to go man baratota Kenya. Benya, dangan derbi male. Benya, utali shupisi. Benya, ititi tanima. Benya, azami lelama. Benya, orkishi bukishi. Benya, yeromnya demale. Benya, burshitu. Benya, asaon yoduga male. Benya, borden nambushitu. Benya, kapati dangalena budi kita ada sakenya. Benya,
dargaggootni qeerrooleen kunneen maaster pilaaniin wayyaanee kun hinafu taanaan balaa wayyaanee mudachuuf taa'us hin dhoksine. Oromoon socho'ee tuqii ilaali yaaftu wareen maaster pilaanii eenyu isheen daangaa Oromoo tuqxu jechuun ija diimtuu agarsiisaa diinatti gad jabeessanii himaniiru. Eenyuun akka jaallatanii fi hawwanis hin dhoksine. Abaa'oo nuuf wayyanuufoo gurrisaa leenca fakkaataa jallisaa cancala nyaataa abaa'oo natti fakkaataa waboo konnaa dhufe laataa kan jedhanii fi kan kana fakkaatan itti roobsaa oolan. Jallisaa cancala nyaataa Isumanatti fakkaata Eebbisaa godhu beelaata Isumanatti fakkaata Ullisaa leenca fakkaata Jallisaa cancala nyaata Abaa'oo natti beelaata Isumanatti fakkaata Ullisaa leenca fakkaata Jallisaa cancala nyaata Abaa'oo godhu beelaata Isumanatti fakkaata Kana bira darbuudhaan waliif kakachuu fi qabsoo finiinsuudhaaf wal wajjin tokkummaan dhaabbachuun hanga walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromootti wareega barbaachisu hundaa hanga lubbuutti baasuuf irbuu waliif seenanii.
wajjin taaneen falmanna. Wabo wajjin taaneen falmanna. Amma wareega lubbuutti daangaa keenya dabarsineen kenninu. Biyyi keenya kan keenya. Oromiyaan kan keenya. Daangaa Oromiyaa dabarsineen kenninu. Oromiyaa daangaa Oromiyaa tuqnaan federaalizimiin diigameera jechuudha. Federalizimiin diigameera. Daangaa keenya dabarsineen kenninu. Daangaa kabajamu. Barattoota yuunivarsiitii fincila diddaa gabrummaa qabsiisaa turanii fi qabsiisuuf taa'an akkanatti faarsan. Dhuma irratti bakka irreeffannaa gafarsaa malkaa ateetee irraa gara magaalaa Buraayyuutti ol bahuun magaalittii fiixeetii hamma fiixeetti tuuta tuutaan ta'uun dhiichisaa seenanii to'atan. Konkolaataalee gara Finfinneetti seenuu fi bahu mara dhaabuun daandii guutummaatti dhuunfachuun waajjira bulchiinsa magaalaa Buraayyuu fuula dura dhaabbatanii waboo faarsanii wayyaanee fi OPDO arrabsanii salphisan. Poolisoonni Oromiyaa fi Federaalaa mooraa waajjira bulchiinsaa irratti matireesii tarreessuun itti marsanii sodaan dhiphina guddaa keessa seenuun karaarraa maqanii mooraa keessatti kuufamanii of bira dabarsaa turani. Kan baay'ee nama dinquu fi nama raaju ammoo dhiiraa fi dubartiin dargaggoonni qeerrooleen marti roobni otoo gadi dhangalaasaa jiru otoo homaa tokkotti hin lakkaa'in rooba samiirraa gadi roobu keessa roobichas wayyaanes waan tokkottuu otoo hin lakkaa'in lafa dhiitaa waboo faarsuu isaaniiti. Haala kanaan roobni guddaan mataa isaanii irratti jalqabee mataa isaanii irratti xumurameera.
dargaggoonni qeerroon Oromoo rooba turuuti rasaasa jalaa kan maqan hin taane qaama isaanii keessaa ibidda warraaqsaatu danfee akka volkaanootti dhohe waan ta'eef rooba waaqaas sibiila diinaas kan sodaatan hin taane. Yaa Oromoo baga gammadde, yaa Oromiyaa baga gammadde, gootni kumaatamaan siif dhalate bilisummaan kee ifatti shakkii tokko malee dhiyaatee jira. Yaa biyyatoo ammas baga gammadde. Kun wayyaaniif ergaa guddaa dabarsaa ture. Uummatni hangam takka akka adda bilisummaa Oromoo ABO dheebotee fi uummanni kun carraa tokkoon silaatti innuma ishee otoo qawwee argachuu danda'e maaltu dhalachuuf akka taa'u ifatti kan agarsiise ture. Duraanuu gafarsaa irratti dhaabbatanii isaan keessaa namni tokko yoo diinaan qabame yookaan dhaaname akka walirraa hin hafne wal wajjin akka du'an kan wa'aadaa waliif galanii magaalaa seenan dargaggootiin qeerrooleen Oromoo kun wa'aadaa isaanii akka gaariitti eeguun roobaanis ta'e humna diinaan otoo addaan hin faca'in dhiiraa dhalaan magaalaa seenee raase. Kun kanaan osoo jiru namtichi konkolaachisaan tokko dargaggoota kana jalaa akka warra kaaniitti maquu dhiisee dargaggootiin kun dhiichisa isaanii dhiisanii akka karaa irraa maqanii fi dhaabbatee karaa itti cufee kilaaksii itti afuufe jennaan gabbiinaa bananii baasanii wayita isa reebanitti namichi maaloo nanajjeesiina jedhee afaan Oromoon watwaatnaan dhiisaa nama keenyadha jedhanii yeroo isa maaranis mul'ateera. Haala kanaan magaalittii akka gaariitti to'achuun olaantummaa Oromoo mirkaneessanii guyyaa galataa godhanii oolaniiru. Wanti hafe yoo jiraate waan tokko qofa ture. Alaabaa Oromoo hawwinu sana gadi dhaabuun ol baasanii Oromiyaa irratti belbelchuu qofatu isaaniif hafe. Kunis guyyaa tokko waan hafu hin fakkaatu. Sanuu nama qeerroolee dargaggoota Oromoo kana argeef guyyaan isaa hangam takka gabaabaa akka ta'e tilmaamuuf rakkisaa miti. Dargaggootni kun guyyaa bilisummaa guyyuma takkitti kana qabna addaan hin deemnu jedhanii hanga halkaniittillee achuma turanii dhiichisaa akka turan beekameera. Akkasumatti godina Horroo Guduruu Wallaggaa Odaa Bulluqittis guyyuma kaleessaa bifa ho'aa ta'een irreechi ayyaaneffatamee kabajaan ooluu isaa gabaasaan qeerroo bakkichaa addeessee jira. Irreechi baranaa guutummaa addunyaa irratti bakka Oromoon jirtu maratti kan kabajame yoo ta'u akkasumas biyya keessatti golee Oromiyaa maratti bakkoota irreeffannaa garagaraa fi yuunivarsiitiilee garagaraatti kabajamuuf jira. Haaluma kanaan sanbata dhufu magaalaa Naqamtee Leeqaatti haala ho'aa ta'een akka kabajamuuf jiru gabaasaan qeerroo eeree jira. Irreechi irree keenya kan baranaa kan bara egeree nuunaa jedhu horaa bulaa. Gabaasaa qindaa'eef Hariiroo Jorgoo Malkaa Ateeteerraa.
Gafarsaa Buraayyuu. Egaan qophiin keenya har'aa kan guyyaa har'aa kanumaan golobame. Isin keessummeessuun kan isin faana tures an tokkicha murteessaati. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jecha qophiitti aanuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.